Qophii jimaata waaree booda waxabajjii 12/2026 akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa gabaasa addaa qabannee dhiyaannee jirra. Gabaasa kana waliin ani Sabaafan Waaggaariiti. Aanaa Dugdaa keessatti aleellaa diroonii murni biltsiginnaa raawwateen lubbuun namoota 5 yoo darbu miidhaa jabaan qaqqabuun ibsame. Godina Baashaggar Aanaa Dugdaa ganda waldaa qal'inaa bakka addaa Bicoo jedhamutti waxabajjii 11/2026 halkan sa'a 4 irratti aleellaa murni biltsiginnaa akka raawwate jiraattonni naannichaa ibsanii jiru. Aleellaa kanaan lubbuun namoota nagaa galaafatamuu fi miidhaan guddaan qaqqabuun ibsamee jira. Akka jiraattonni gabaasanitti aleellaan yeroo namoonni nagaan mana isaanii keessa turanitti raawwatame jechuun himame. Uummanni naannichaa aleellaan sun jibba murni biltsiginnaa sabichaaf qabu ibsuuf lammiilee nagaa irratti sodaa fi rifachiisummaa uumuuf kan raawwatame ta'uu dubbatu. Miidhaa qaamaa fi lubbuu kana keessaa Aadde Urgoo Malkaatoo haadha ijoollee ajjeefamuun ibsamee jira. Ishee dabalatee namoonni 5 lubbuu isaanii dhabuu jiraattonni dabaluudhaan ifoomsanii jiru. Aleellaan yakka sanyummaa murni biltsiginnaa uummata nagaa maqaa hariiroo waboo qabdu jedhuun raawwatame kun hawaasa nagaa irratti rakkoo hamaa fiduu isaa jiraattonni ibsanii jiru. Maatiin taateewwan kunneen irratti raawwatame kunneenis hojii isaanii guyyaa guyyaan hojjechuun jireenya isaanii geggeessaa akka turan hedduun yeroo gabaabaa keessatti balaa kanaaf saaxilamanii jiru. Jiraattonni naannichaa akka jedhanitti aleellaan akkasii hawaasa keessatti sodaa fi yaaddoo babal'isuun alatti furmaata waaraa fiduu hin danda'u jedhu. Uummanni kamiyyuu mirga bu'uuraa jechuun mirga lubbuudhaan jiraachuu, nageenya argachuu fi sodaa malee jireenya isaa geggeeffachuu qaba. Mirgi kun mootummaa fi qaamolee hundarraa kabajamuu kan qabu yoo ta'u, lubbuu lammiilee nagaa eeguuf hojii barbaachisu hojjechuun dirqama taas kan jedhan jiraattonni taateewwan jibbisiisoon akkanaa guutuu Oromiyaa keessatti adeemaa akka jirus dabaluun eeranii jiru. Yoo odeeffannoon dhiyaate akkuma jirutti ta'e aleellaan lubbuu namoota nagaa galaafate seeraa fi naamusa namoomaa irratti gaaffii guddaa kan kaasudha. Namoonni nagaan jiraatan miidhamuun isaanii gadda guddaa uumuu danda'a. Kanaaf dhimmi akkanaa qorannoo walabaa, iftoominaa fi gaafatamummaa barbaada jechuun jiraattonni miira gaddaan dubbatu. Kanaaf gochoonni lubbuu lammiilee nagaa irratti miidhaa geessisu kamiyyuu akka dhaabbatu waamicha dhiyeessuun miidhaa qaqqabe irratti gadda ibsuu fi qorannoo naqaa akka geggeeffamu gaafachuun barbaachisaadha. Lubbuu namaa kabajuu fi nageenya uummataa eeguun bu'uura hawaasa nagaa fi haqaa ijaaruuti kan jedhan jiraattonni murni biltsiginnaa afaan qawweenis nu bulchuu hin danda'u jechuun yaada isaanii har'aata biyyoolessa Oromiyaaf qoodanii jiru. Aanaa Najjoo keessatti kaabinoonni biltsiginnaa daldalaa tokko hojii tikaa irratti bobbaafachuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jaalfalmataa Lammii. Godina Lixa Wallaggaa Aanaa Najjoo bulchiinsa magaalaa Najjoo keessatti kaadiroonni biltsiginnaa daldalaa maqaan isaa Maanuweel Waaggaarii jedhamu hojii tikaa irratti bobbaasanii hawaasa magaalichaa irratti miidhaa raawwachaa jiraachuun himame. Jiraattonni magaalichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf akka himanitti daldalaan kun yeroo garaa garaatti jaleewwan faashistii biltsiginnaa kaabinootaa fi humna waraanaa mana isaatti waamuun akkasumas hoteela garaa garaatti affeerraa gochaa fi akka jiruu fi kaffaltiin addaa bifa dhoksaadhaan kaffalamee fi ilmaan Oromoo sabboontota ta'an irratti haala dhoksaa ta'een hiisisaa, reebsisaa akkasumas ajjeechaa irratti raawwachiisaa akka jiru ifoomsaniiru. Murni saamtota biltsiginnaa sadoo dhuunfaa isaanii guuttachuuf oliif gadi kaatan goleewwan Oromiyaa cufa keessatti jaarraa tokko oliif ilmaan Oromoo bifa dhoksaa fi fagalaa ta'een saamuun diinagdeen quucarsanii gaafa fedhan hidhanii haga mirga jiraachuu isaanii sarbanitti duguugginsa sanyii irratti raawwachaa jiraachuun isaanii beekameera. Aanaa Jimmaa Raaree keessatti loltoonni PP dargaggoota irratti reebichaaf dararaa garaa garaa raawwachaa jiraachuun beekame. Guutuu gabaasichaaf Jaal Utubaa Qabsoo. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Raaree magaalaa Waayyuu keessatti loltoonni biltsiginnaa dargaggoota magaalichaa irraa rifeensa muranii reebichaa fi doorsisa garaa garaa raawwachaa jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsanii jiru. Akka jiraattonni himanitti loltoonni biltsiginnaa dargaggoota magaalaa Waayyuu keessa jiraatan isin deeggartoota wobooti. Kanaaf rifeensa dheereffattanii magaalaa keessa deemtu jechuun reebichaa fi doorsisa garaa garaa irratti raawwachuun rifeensa dirqamaan irraa muraa jiraachuu jiraattonni itti dabaluun
har'aata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasanii jiru. Murni bilxiginnaa dargaggoota irraa shakkii waraana bilisummaa Oromootti makamu jedhu qabaachuun bakkoota garaagaraatti badii tokko malee Oromummaa isaaniif qofa yakkuun hidhaa hanga ajjeechaatti irratti raawwachuun dhiittaa mirga namoomaa fi duguuggaa sanyii irratti raawwachaa jiraachuun ifatti ni mul'ata. Aanaa Laxaasibuu irraa waraanni murna bilxiginnaa bobbaafamuun manneen hawaasaa gubuu fi namoota nagaa qabanii hidhuun ifoome. Dabalata isaaf jaal yaadannoo Oromiyaa.